أنا جلبي بدي وانا تبردي أنا كفر وانا برد سيقول كلا ما له دور دوغورا مدراتو كتابك أنا ديسون قبضته دوغورا مو فلان أنا ندبسين خوان براتي كيسة نغرتي جرمو ما أسكتنا يا أمتي جالله خي إبسطة أنا شديدون دندو كلا هيا كله وانا جالتك الفار قال سكن روتي تلتي ومن روتي تلتي أتتسات تلتي ومن روتي تلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ركفوني دا وتوتا هردو تتكين أكم نجاح سني فيا راجرتني وفني دي بنجرة أروى مالك بتين ولتة شون كيسون لغو أرد بنو وا إيش وارد دوسنا كناف مالك بتين ولتة شون كيسون لغو wanti kabadde dhufu tokko jiru bare amma mantri mana itanii miti dhaggeeffadha kitaaba keessoo ni ilaaltanii jirtu kanaaf dhiifama isin arrabsuu kiyyaaf dhiifama dura jedha ofolcha nama dila kana arrabsee wayiin nama dhakaa bira roobse ta'a kanaaf wallahi waan hin juutee mun beeku kaa miirre kana naqabeen beeku safuudha jedhamti dubartii safuudha moo anaa safuudha deemu Ifa boru. Kita orang gana le koflan laga ba ifa ba. Ifa boru jeda. Ifa boru cuma itu dah. Kita bicara kan gala le. Nak dona ko polisi. Kita bici wai kaba. Anak mah takkan usia kamera dulu tanya koflan kerja ni. Kita bicara kan kamera usia tu mau ko polisi. Nak kira kira kitab ni. Kitab ni nak ko polisi aja lah. Kanaaf arraantana waa'een qoosaatiin dhufne ani waan kitaabicha kun keessa jiru arkeeti kan hin dhufe viidiyoo kana waraabaa jiru arraantana guyyaa ijaaramaa kiyyaa guyyaa jaalallee nama gaafadhu takkaa jaalala nama gaafadhu dhugaa duraan nama gaafadhee firaankii nama irratti hojjedha har'a immoo dhugaa nama gaafachuu deemu firaankii osoo hin taane isa dhugaa jechuudha kanaaf dhufee jilbii badde kitaabichi badaadha jedhaan malee amma ilillii ergaan qabu ilillii suuta deebi'ee kennaaf okay ililliin hin jiru anu ililliidha miti kanaaf muciyyoo deengata kitaaba kana naa kannite ni yaadattanii viidiyoo chaanala kiyya gadhiifame jechuudha kitaaba ifaa boruu jedhu kana naa kannite kitaabicha kana keessa waa hedduu jira maal faa jira kitaaba khalaas akka tokko tafaa nama goggodha ilaal bakka tana maaltu jira as keessa wala beeku siniif beeka waan as keessa jiru siniif beeka jaalala qabana fakkaate jaalala na fakkaate onne bakka tanaan ba'u nama jedha kana kitaabicha kana osoo dubbisanii onne nama dhaabachuuf isin jedha kanaaf wareen goonu waree isin baay'isnu muciyyoo sana dhugaa jaalala dhibbuu takka jaalatti irraa na qabde jaaladhee jira maaligaa dirqama an takkaa nama jaaladhee hin jenne dhugaadhaan dhugaa rabbii takkaa waa'ee jaalalaan dubbanne kitaaba kana na amansiise isin jechuu barbaadu namni akka kiyya jaalatti amansiisu dadhabte kitaaba waloo dubbise dhugaa irra amansiiste sii gaalaas akka ajaa'ibatti واحد دور رابرتا كتاب خنرا كتاب نقول إفا بروج ده كناف ميم تيجيوسن هاجر توم تو كتاب خنا كانوا شيتي أرى إسي وامه جالال إسي غافة جودة ماجو إسي غافة جودة ما نافيام تيرو نتهيرم تيرو كناف أورجي ده سنو أورجي لو غافة أورجي بكنا بويا جا جورال مربي كون ويلا فسيري سيدا هوجا ديب ها مركا هوجا نمنو هوجا بيلي مركا هوجي تو أنا نكسر دهينيا دكام جتين أكاسر جوالته akkas jechuudha maaliif waggaa takka buqqaate ati jirtes hinjiirinii jetteeti bishaan taatee dhufte garuu gaa akkana bishaan seentee na seentee booda gaafa mataan lafa na dhaabdee lafaan na xarayite miila kiyya lamaan qabdee naa dhumattee kanan beeku kitaabichaan na amansiise waan ta'eef isinis ni dhufti hanga dhuma sagantaa keenya nafaan turaa waree isin baay'isee jira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan nu turaadha rais go hanga dhuma Bante, oke dah betul betul kayaknya aku masih ninggalnya video doa teman teman itu sini tukar turre, karena rufu jerti, amma bakal tergamno, mana waiti ruska aja lama, stay jerti. Kamu naga? Akam. Ayara. Jerti nih, ayah kesini. Jerti nih. Ayara. Jerti nih. Ayu mah. Ayara. Tahu apa tara? Jerti nih. Gala sama ga? Arumantana gana mah kana nagolin turre, amal lesin dia bisa.
Nee, maali akkam nagaa nagamaan. fayyaadha Fayyuma. jirtanii Nagaa. galata rabbi Jirraga. Maali sila? aboo maaliin jiraa miti wayi naan bistee miti Akkam immoo nagamaanii garuu. awoo nageenyi yoo jiraa miti Akkuma na jarjarsitee nageenyi akkana wal godhuu kun kitaabicha keetis narraa fudhadhu amma Hai. Maali yoo maaltu uumama? kitaabicha fudhadhu yoo shartii takkaa wajjin adeebiste yoo shartii takkaa wajjin hafan miti Maali silaa wanni sun? ati qoy kitaabicha kana kitaabicha harka maaltu jira tokko gaafis gaafadha Maali waan siin galiin jira? na Akkas waan ibsuuf? wal bara womanaa galu wallaalee war Marra koo qabu. Siifin kitaabicha halkan guutuu kitaabicha fakkeenyaaf taayitiin bar sa'aatii 2 sa'aatii 4 dubbise Ayyee. kitaabicha sun dubbisaa jiru kitaabichi na hojjaasa nama ta'e hay awus bilaa bishee tarajuu jedhee dura darbe sirraa dhugaadha. dhugaa wallahi maal fakkeenyaaf kitaabni ani takkaa kitaabni nama ta'e natti naasoni bara kanaan jedhu osuma haasa'u fakkeenyaaf hafuura fudhadhu Afur baafadhu jira. hafuura baafadhu Ajaa'iba akka. Garuu dubbistee jirta. dubbisee jira harmaan Dubbistee dubbisa jirta. Qormaata si guddateensa as keessatti na fakkaatti yaadaanu mee waan siin galii yoo jiraate amma fudhadhu jedhee yoo shartii takkaa wajjin hafan itti malee fudhadhu jedhe maali shartiin sun? Naa shartii ibsu keenya nani guuta dandeessaa? shartii fedhee taanaan nani guuta jechuudha Waan hin danda'u taana rakkoon qabu. yeroo ati kitaabicha kana dura maaliif naa kanatti Kitaaba kana waan ati irraa baaraga buute sa okay maaliin ibsuuf akka waan san hubattuuf akka waan san amantee fudhattuuf fakkeenyaaf waan biraa takka sababa naa kanatti ni qabda ani hin qabu. Ati ni qabda? yaan fakkeenyaaf ati kitaaba gaafa naa kennitu yeroo sanuu waa'ee jaalaltiin jirtu irratti amansiisu dhufeetti Akka waatoo jala waatoo jira jaan kanaas gaafachaa jira Maaliif ni beektaa? Kitaabichumaa gaafa dhuftee dubbistu sani maaliin siin jee viidiyoo duraa irratti mee yaadadhume? viidiyoo irratti anamma viidiyoo yaadadhu maka kitaabicha keessaa guutuu sii magaru Miila fardaan na barbaadda. Kitaaba kana fudhadhu dubbisi. Guyyaati na barbaaddu dhufaa siin jeetiin ture yoo yaadatte. anamma Akkamii guyyaa santu geessa. kanaaf laa miilan si barbaada dhagee nama akkas hin godhin Mee qoy Ati dubbiin teetuun jajjabduudha hoy. Lafaan gaa. ara Mee maal jette dubbii nama akkasii dhaggeeffadhu kitaabicha kana wanni naa kan ta'eef sababni naa kan ta'eef maal hin madura mee waan keessa kee jiru baase. laa Irra walii gallaa. kanaaf wanni keessa jiran kitaabicha naa kan ta'e waan ta'eef Kennaan xiqqoon qabdu gaa. kanaaf kitaabicha naa kan ta'eef kitaabicha kana keessa dubbisee ture ati gaafa kitaabicha kana naa kennitu maal yaaddeeti maali sababni naa kan ta'eef Ani akkuma ati sirriitti waan keessa jiru san barte anaa walitti deebituuf. Ani laa anaa wajji walitti deebitan sun taane fakkeenyaaf wanni ati yaadde fakkeenyaaf waan akkanaati yaadee waan akkanaatu mirkanaa'uu qaba waan akkanaatu gongortee naan jette ni sirreeffadha garuu ati maaliif akkanaa kan ta'e si gaafachaa jira Fuula 75 irra maal dubbiste? fuula 75 shaadaa qabadheera Maal dubbiste fuula san irratti? Dalaati jira fuula 75 kana umriin ta'e 75 Achi hin geenye boo? gara ijoolleedha Ganaa ijoolleedha. Achi hin geenye ganaadha. duba nama umrii afaan 75 hin geenye lakkoofsa 75 kana isaan hafidde 75 sun siif yaadannoo taajeetiin yaada. Naaf Ajaa'iba. waan ati ni hubadhaa. garuu kitaabicha maaliif naa kanatti amma fakkeenyaaf wanni irra dhaabbattee naa kanatti naa hima maaliif Maal jee akkan siinsu barbaada? maal jedhee kanaaf si kanneen naan jedhe Ani xiqqoo keessa kiyya kanaatu sii kanatti achi dhiyaatu fedhensa. garamitti ati kitaabicha kana maaltu keessa jira maal fakkeenyaaf kitaabicha kana gaafa naa kennitu maal yaaddee ilaalchite kitaaba kana kan ta'e Ani kitaaba kana gaafaan seefannu maaliif atis miidiyaa garaagaraa irratti sin argaa yuutuuba gadis ni hordofa nama waa dubbisu nama waa hubatu nama uummata biratti illee jaalala qabu fudhatama illee qabu namni kun gaafa kitaaba kana fuudhee dubbisee waa hubata waa irraa barata jeeti waanuma si kabajuu fi waanuma bakka si qabuu fi kanumaafin kitaaba kana seefanne malee kana qofaaf naa kanatti kanaa ol ni jira kanaa ol hin jiru. Akkam rakkoo jira. Hai ajaa'iba mi'uusa. yeroo muduraatu maal akkamitti Maal yeroo dogoggora? muduraatu kitaaba kana dhiyeessuun qabdu ture Dogoggora moo fuulaan ani hin dubbisin hawaan biraati keessatti agartee jira moo maal rakkoo jira mee naa ibsine ifuu ganaa godhime. garuu dhiifama rakkoon qaba ani akka bira fudhadhe Mee fakkeenyaaf
Fakkeenyaaf mee maal? Maal jedhamu? Ani hin beekne gaa. Ani kiyya kanuma yaada addaa qabaadheetiin miti yoo si mufachises kitaaba seetan. Nama mufachiisne nama mufachiisuun kitaaba kanaa kan numaati nama mufachiiftu tokko irra dhageeffadhu. Kitaaba dhugaa baana. Aartee bara. Dhiifama garuu. Lolu jira. Fakkeenyaaf kitaaba kanaa wajjin dheessuun kinkeetu dogongora guddaadha yeroo dura. Mee waan dogoggora titeetti waan as keessa si mufachiise yookaan immoo jecha kiyya kan si mufachiise yoo jiraate ifa gootee naa ibsuu dandeessaa? Dhiifama. Sin rakkisee na fakkaata moo deemu? Maamiti. Ayyee egaa eeguu waan ta'eef mee waan jiru waan si rakkise yookaan waan si aarse naa himi. Ani dhiifama. Duraan dursee fuula miidiyaa irra taphatee karaa maaraa waraabamaa jira. Waan akkasiin qabu naan jedhu. Kabajaa ol wanni hafe ni jira jee yaadu. Kitaabicha akkasiin jedhu garuu kabajaan jedhu kitaabichi. Kabajaa qofa osoo jedhee dhiise ture. Kitaabicha kabajaa qofa jedha. Dursi garuu kabajaa. Lammaffaa maatu jira? Jaalala. Sadaffaanoo. Lubbuun xiyya harka kee jirti. Sadaffaanoo. Maali jiree dilli adiisni wanni inni gilla asirratti haasawsu maali? Wanni ati naan jettu maali? Kanaafuu? Ati kanaafuu maal fakkeenyaaf kitaabicha kanaafuu wannummaan ati naa kan ta'e fuula 75 na dhufteef maaliidha amma fakkeenyaaf ati amma woomammaa haasaa turtisanii jecha naa kan ta'e jira kitaaba kana. Kanuma uummata bira fudhatama qabdaa, jaalala qabdaa, kabaja qabdaa. Bakka namni kun kitaaba kana fudhatee dubbisuu qaba. Aboo kabajaan carbee maal ta'e kabajaan akkana carbee yaada jechuudha. Kamitti? Maaltu uumame maal rakkoo maalii qaba? Maali kana dura kitaaba dubbistee hin beektu moo? Namaan kitaabni si kan namee hin beektu moo rakkoo addaatu jira? Kana nama kitaabni yeroo duraati. Rakkoo addaatu jira. Innummaan kun rakkoodha kitaabni. Ajaa'iba. Innummaan kun rakkoon deemu. Anuu waan ajaa'ibaatiin na qunnamu jira. Takka nama kitaaba fudhatee dubbisee naan lolu. Jalqaba anaaf jalqaba. Angaruu yeroo Jaafar jarjaran na yaamtee akkasitti fiigichaan gaafa dhufu maali laata? Jechaatee dhufe kana sirraa na inni ni aarte. Haa yoo jechi kiyya kasii mufachiisu jiraates dhiifama gaa. Akkam jetta? Okay, shuf dhagaye. Kitaabichi harkee waan inni jiru. Dubbiste? Dubbise. Naayee. Kanaaf waan inni jiru eeyyattamoo eenyatti? Deebisa irraa kan deemu. Akkuma ati kitaaba nama siifisanitti kitaaba nama siifisee mire anis waan siin jedhu eeyyattamoo eenyatti? Waan hin danda'u taana? Ayyamamtu. Waan hin danda'u taana? Okay, anama kanama tokkotti miira eegan si harkee fi zidduu ga'eetti namni tokko jaalatti muka yamarra irraa qabdi kanaaf ani amma waan isin jedhu duraan dursee si jaaladhee jira sin jedhu dhiifama garuu yoo si aarsee dhiifama. Gurraa kiyyamoo meerra naa deebi'e kam jettisa? Si jaaladhee jira fuula duraaf Naayee. Trendii fi yookaan haadha warraa kiyyaata fuula duraa ta'uudha Afrikaa dhimamtaasi jechuu barbaade dhiifama. Malee takka dhagoon barbaadu sanu. Ajaa'iba garuu takkaa kofilee hin beeku. Meequu takka harka kee fuularraa fudhatte. Garuu ati jiire. Qo'imee dura. Ayyee maali jiru? Atiin kun jaalalti sobaa dubartii. Amma na dhiisiree jaalalti sobaa maal? Maaltu arra jaalala duraan dheessaa ture? Si. Dubartii dheessaa ture. Deemsaa kee jumlaa si deemsa. Maaltu jaalala si haa deemsee ta'e? Si. Anuma mataa ta'e? Kitaabicha. Akkamitti mee fakkeenya? Akkas. Kanaaf akkana jedhaa yoo nagartee naa yemmuu baattes rakkoon qabu. Gartee? Fuula miidiyaa irra jiran takkaa dubartii si jaalladha jennee. Gartee? Akka. Jetteere? Amma dhuguma jaalalti si qabdeeti ati anarraa. Dhugaa sin jedhan. Garuu akkuma miidiyaa ta'e akkamitti? Wayi piraankiidha? Laa pirankii miti sin jechaa jira pirankii miti dhugaa sin jechaa jira. Dhugaa siyaasoo jira pirankii miti dura hawaasa illee itti himee ture mata dura itti himee jira ammallee sanuma. Garuu dhugaadhaan moo miti. Naaf fayyanta. Kanuma dhugaa sin jira.
Laal akkamiin beekta? Ani jalqabu maali jaarsan qabu? Hayyee fireendii qabda? Fireendii sin qabu. Hayyee maalidhe? Miilaan si qabaadha? Miilli kuma nagartu kana gaadda fi hojjannaa fiigaa ni Ookee rakkoo jira. Naayima kaasuu fi yoo akkamiin jaalalaa fayyamamaa taate? Yookaas hin jaaladha yookaas hin jaaladha. Ati akkamitti taate? Ati akkamitti fayyamamaa taate? Kanan na dhibeema. Ani hayyamama siin na godhe kan siifi kitaaba kana siirii kitaaba kee. Siirii na goote yeroo Sinaman. siirii na goote moo? Onneen akka bahu. Ay, sinaman. Kanaan si amanee amma na jaalatta jee. Dhugaanatti. Goo fi kam. Mee. Akkam sila. Ay. Amma mee waan dhugaa takkaa dubbannu. Kaniin jedhu. Hayyee maal jettame? Dhugaan si taasisuu jira barate soba godhuu jirta garuu. Amma anis waan dhugaatiin si waliin haasa'u. Hayyee fakkeenyaaf maal jedhamu naa taasisu? Kanaaf anis jaalalaan qabamuun kee. Na ajaa'ibu. Siitee moo siin taane? Amma ati naa fayyamtu hona nayyuu. Waa dubbisuu gartee amma. Anama deebisaa tokko qofa fedhaan waa dubbisuu miti dubbisuu yoo ta'an jira kitaaba kana. Dhaggeeffadhu. Naayii nayyee deebisaa ni qabamuu qabu. Amma kanaafu jalqabumaa jechuudha. Gaafaan kitaaba siffatu. Kitaaba kana dubbisi gaafan jedhu. Ayyaa kana naa deebisaa yoo ta'u naa deebisaa. Please halas please yaa please. Bakka boy sifin deebisu. Dhugaa ayyee tamam dhuguma san dhuguma jirtu san onnee ta'e tira natti meeyyee. Please. Si ayyame. Hayyamte? Si ayyame. Si ayyame. Bakka amboyinga. Amboyin olti. Galatoon ayyee tamam. Rakkoon qabu yoo gartee onni raasii dhufuu baatellee fuula dura waliin deemneetuma yoo naan taane amaloota walii barra rakkoon qabu dhageesse. Ayyee. Si ayyame. Kanaaf hayyamte. Maaliif si ayyame ni beektaa? Anillee dubbisi jee sikkannee. Ati immoo dubbistee. Jaalalli ati soba jette san dhugaa ta'ee miirri jaalalaa ati naaf qabdu. Anas ta'u baatu yaa dubartii biraatis ta'e miirri jaalalaa si dhagaame. Ati duraan jaalala deessu. Har'a immoo jaalalaan qabamte. Asitti na yaammattee jaalala kee ibsattee kanaa ol wanni nama gammachiisu hin jiru. Ani si diduu hin danda'u. Galatoon. Ayyaafillee waan na jaalatteef. Ulfaatu galatoon. Kanaaf miidiyaa viidiyoo waraabamaa ture. Kanaaf ifa magaruu ani yoo si mufachiisa jiraate. Rakkoon qabu. Kanaaf daawwattoota kiyya argaddeetu jira nama barbaadu wanni godhu jiru kunoo laas alhamdulillahi anis alaagaluutu jira kunoo takka kalaas amma ganaa kophaa qaamni tokko dubartiinis akkanatti hin dhiyaatin asinimeetu jira. Dubartiinis narraa fagaadhaadha. Dubartiin na jaalachuuf barbaadanis kunoo an argadhee jira irra booda haadha warraa qaba. Haadha warraa kanaas kallattii isinillee naa ta'uu barbaadu haadha warraa kiyya murteessee jira. Kanas jechuu barbaada qabbantiin isin jirtu takka kunoo laala ammas booda. Jarraa fuudha. Narraa illee fuudhaa fi warri dalaalaa jirta. Kanaaf isin jechuu barbaada daawwattoota keenya ani yaadan gaddaa asirratti. Ani kaameraa dhasoodhaan nama duddaana qabutu jira kaameraa akka irraa dhaabuu wallahi dhugaasi miti haadha amulaa kaameraa. Anis gaa yaada biraallee qabu. Ayyee gaa hordoftoota keenya akkuma gartanii gurbaa jaalala sodaatu yaammaddee hayi gammaddee bara. Way meedis. Way ni fitadha. Har'a hayyamamaa ta'ee jaalalaan kufe gaa dubartiin jeena feete. Jilbibbachiisa. Ani jilbibbadde. Waan ati barbaadde. Akka fedhe waan barbaadde si godhe. Galatoome. Kanaafuu gurbaa sarkadde waliif nu haadhiisuun isiniin yaada biraan qabu. Maashaallah qofa dhaamsa kaameraa. Abamaa turte dhaamsa.